Badhaasa kaaliqni nuuf laate caayaa ilmi makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomishe ilmaan abdii borii markaza Khulafaa Raashidiin madda beekumsa akka baarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Badhaasa kaaliqni nuuf laate caayaa ilmi makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomishe ilmaan abdii borii markaza Khulafaa Raashidiin madda beekumsa akka baarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Bismillaahi jedheen jalqaba dubbii koo maqaa rabbiitiin gargaarsi kee na haajomsiisa yaa rabbii koo narraa murini afaaniin barreessee dubbachuu situ naaf laaffisee amriini alhamdulillaahi shukriisa isaan mala faaruun martini mootii aangoonsaa zalaalamii shariika hin qabu innini gargaarsa tokkolleen haajomu kophaasaa dandayaadha inni kanaaf isaa qofa gabbarra cinaa isaa osoo waan qabini caalaa qalqii nurratti ergate ergamaa insiitiif jinni nagaaf rahmanni irratti dhaabu aliif asaabaan kan hafini nama isaan faana hordofe cufa moomintoota gaggaarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Assalaamu alaikum jenne hundi ahlii shahaadatayni nageenyi koo isin haa gahu qaxxaamurtee qilleensarraanii obbolummaan diinii jabduudha walunni hiite tokkummaanii rakkoo balloo wajjin qooddanna gaddumaa fi gammachuu taanii iza ishtakaa minuu udun nabiyyiin haadii isaani manii barri islaamtu kana qaba tola nu badhaase rabbiini amantii hundumarraa caalu islaaminaadha hin shakkini waradiitu lakumul islaama diina kan dubbatee mootiin guddaanii qooddachuudhaan waliin qabamne gammachuuwwan obboleeyyanii lafaatiin isaanii yeroo dheeraa har'a firooftee mul'achuuni guyyaa hadhaa kana agaruun tarkaanfattan taabiif taarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Badhaasa kaaliqni nuuf laate caayaa ilmi makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomishe ilmaan abdii borii markaza Khulafaa Raashidiin madda beekumsa akka baarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree. Hireen hadhaanu harkaa qabnu asin geenye walaaftuudhatti qalamaan barreessee hin fixu waan mudatan saabaan nabiiti wareegamaa baay'ee kaffaluun irra dhuman dhiiraaf dubartiin dhiigni akka galaanaa lola'e ifa baasuuf diinii rabbiiti gariin qaamni isaa cicciirame bakka 70 wayitti kuffaarotaan kokkee wal qaban hirkachuudhaan kaaliqa irratti shahiidanii jannataa seenuuf yookaan galuu nasrii isaatiin beelaaf dheebuu obsanii lolan jihaada meeqaatan makkatti wagguu isaanitti jabaatte dhagaa hidhatanii garaatti qur'aana rabbii tiksuun malee hinsa hin dantaa jireenyaati gariin ashaabaa wareegamnaan kan dhabamtee kafannisaati hariirri jannataa qophaa'eef dantaan qaban kan addunyaati ifaan irraa nu harkaa qabnu jiratu nuuf dabarse taarii koongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marree warri hadhaa seenaadhaan beeknu sabaaf taabi'aaf kalafoonni biiftuu islaamaa qabsiisuudhaan baay'ee tokko bartaabanii lubbuuf qabeenyaan utubuudhaan bu'aa bahii keessa dabranii osoo taraa walit dabarsan dudda dachii irraa godaananii amma taraa
karaarraa nuftee nu geesse nutti amaanaa dabardiiniin guyyaa hajjaatal wadaa'iiti nutti dhammaatan nabiyyiini gaafa hajjii isaanii xumura sanbooda baay'ee turre isaanii waa hedduu baay'aan sun dubbatan akaama shaari'aatiif deeni waqad taraktu fiikum ma lan tadillu ba'dahu in itasamtum bihi kitaabullah sin keessatti inni sedeemara waan akkaan jaabaadha innini quraana rabbii kabaajama kan hin jallaanne qaabannaani namni asjiira itti geessu warra dubbii koon nagahini yaa rabbii koo ragaanaaf tahi waa hundayyuu gaheera isaaniin asaabaaf taabi'aaf kalafa salafoonni hundumti isaanii amaanaa nabii bakkaan gahuun akiraa deeman nu kennanii nutis amaanaa salaaf himnaan ni gaafatamna guyyaa borii kongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii badhaasa kaaliqni nuuf laate caayaa ilmii makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomisha ilmaan abdii borii markaza kuulafaa urraashidiin madda beekumsa akka baarii kongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii amaanaa nabii bakkaan gahuuf akkuma warra dabranitti halkan guyyaa barachuu jiran biqiltuuwwan abdii boriiti baratanii achi dabarsuuf dhaloota dhufu nu boodatti habaqaalaa gadhaabuu jiran akkuma gaartan laaltaniiti hojiirra oolchuudhatti jiran jechuma ergama rabbiiti kan isaan baay'ansanii ibsan hadiisa bareedaa keessatti namni ilmii baree barsiisu inni caalaa ilma namaati caalmiya yoomiyyuun argamne badhaasa fadlii qaaliqaate rabbiin quraana yoo dubbatu sadarkaa beekaa wallaalaati yoomiyyuu walitti hin qixxaatu namni jaqaabuu bal'aadhumti ifaa dukkantis waliin gitu gubaan aduutiif gaaddisumti jiraa fi du'aan waliin simu jaahilummaan akka du'aati ilmaan khulaafaa urraashidiin badhaafamtan sadarkaa gaarii kongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii kongiraa baga gammaddanii kataleewwan urjii diiniiti ijoolleen khulaafaa urraashidiin rabbi tolchee hiree kan keeti soddomman qur'aanaa siif kenne sin jaallatee filmaata isaati muujizaa wamtuu hin dandeenye kalaama qaalii gararreeti barattanii ijaan agartan firii isii guyyaa har'aati harka wal qabachuun hirtan jabaatanii dhiiraaf dubartiin gabdaa gammachuu dhufuu mara walumarraa qoddattaniiti eebbifamtoota guyyaa har'aa maqaan nahaa garii isaaniiti habiiba araarsoo rahiimaa musliimaa binti bakriiti ummu salaadiiniif gazaalii kaaleessa hin kan jaheessaati addeeffatii haadhaaf aliyyi baay'ee tafee kanneen biraati urjiiwwan kalaama kaaliqaa barattoonni khulaafaa barii kongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii badhaasa kaaliqni nuuf laate caayaa ilmii makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomisha ilmaan abdii borii markaza khulaafaa urraashidiin madda beekumsa akka baarii kongiraa baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marrii markaza khulaafaa urraashidiin madda ilmii hambaa seenaati warshaa beekumsa dhuma hin qabne bahra kalaama qaaliqaate qarooma islaamaa dagaagse gaddabeessee caaroo ilmiiti wallaalarraa hawaasa baase dirree beekumsa diriiraatti galanni kee nurraa hin dhumu saarii nuuf dagaagi sirriitti jalqabumaa bu'uurri tole waardiyyaa qur'aana rabbiiti daandii sirrii hawaasaaf saaqee duuchee turree jaahilummaati ustaaz najiib ilma tamaami goota tokkoon qixxee kumaati jazaa kan keessiifa kaffalu mootiin uumaa samii bardiite seenaan isaa himameen numu cirrachumaa hoomacha baharii
kongira baga gammadani eebbifamtoonni isaa marri hooggantoonni kulafaa'ota himeen fixuu waa'ee keessanii galata keessan hin dagannu diiniif jecha waan mudattanii halkan guyyaa dadhaben jenne markataafuu tubaa taatanii caaroo isaa gajjabeessitan aarsaa meeqaatam kaffaltanii ilmaan kulafaa'u raashidiin maatii ta'uun of eeggabdanii maalummaa hooggantummaa sirrii gochuma nutti garsiiftanii addi habiibaadhaaf rahima gadaalii dhuma saadafaanii qaxaleewwan fakkeenya hin qabne kaadhimtoota diinii rahmaanii laffaatiin keessan bilaash miti ni milkooftan guyyattii borii kongira baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marri badhaasa qaaliqni nuuf laate caayaa ilmii makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomisha ilmaan abdii borii markada kulafaa'u raashidiin madda beekumsa akka baarii kongira baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marri badhaasa qaaliqni nuuf laate caayaa ilmii makaana gaarii barsiisee wallaalarraa baase oomisha ilmaan abdii borii markada kulafaa'u raashidiin madda beekumsa akka baarii kongira baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marri kongira baga gammaddanii eebbifamtoonni isaa marri